Gara jirtu hordoftoota Maatiyaas Taayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin agarsiisaa. Viidiyoo gabaabaa bareedaa tokkoon qabadee dhiyaadhee jira. Viidiyoon keenyas YouTube irratti akkuma sooshaal miidiyaa biraa karaa salphaa ta'een piroofaayil piikcharii keenya jijjiiruu ni danda'ama. Baanarii suuraalee garaagaraa kan nu ibsitu chaanaalee keenya ibsitu maqaa chaanaalee keenyaatiin bareeffannee erga dalaganneen booda akkamitti akka jijjiirran karaa salphaa ta'e tokkoon isin agarsiisa. Egaa loogoos ni jedhama, piroofaayil piikchariis ni jedhama. Feesbuukaas tiiktookiraas ta'e yeroo adda addaatti akkuma ittiin jijjiirrattan YouTube irratti jijjiiruun ni danda'ama. Akkamitti akka piroofaayil piikcharii chaanaalee keessanii ittiin jijjiirtanii isin agarsiisa. Kallattumaan hordofaa warri as YouTube sabiskiraayib godhin chaanaalee keenya. Sabiskiraayib godhuudhaan viidiyoon keenya yeroo hundi isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa jechaa kallattumaan gara viidiyootti isin seenaa. Jalqaba yeroo nuti akkanatti YouTube chaanaalee keessan bantanii seentan maaltu jira? Iddoo piroofaayil piikchariin keessan jirtu irra buutanii kallattumaan YouTube studio seenuun dirqama ta'a jechuudha. Erga YouTube studio seentaniin boodatti maal gootanii isteeppiilee itti aantu hundi deemuun dirqama ta'a. Kanaafuu kallattumaan obsaan hordofaa jechaa yeroo baay'ee viidiyoon barnoota yuutuubiitiin wal qabatuu fi teekinooloojii ammayyaa wal qabatu yeroodhaan yerootti nuti gaddifnu laayikis godhamaan jiru, sheeris godhamaan jiru. Laayikii fi sheeriin ni hanqata. Namni ilaaltan hundinuu laayikii nu godhaa isin hin miidhuu jechaa gara viidiyoottiin isinii deebi'a. Maal gootanii erga kanatti YouTube studio seentaniin boodatti gama harka bitaarra kallattumaan jira. Maali? Mallattoo YouTube chaanaalee keessanii or piroofaayil piikchariin YouTube chaanaalee keessanii. Ergasii maal gootanii YouTube studio erga seentaniin akkanatti erga kana seentaniin booda maal gootanii piroofaayil piikchariin akkuma feesbuukaa or tiwutara akkuma instaagiraamitti or akkuma tiiktookitti jijjiiramuun akka danda'amuu fi loogoo mataa keessaniitii fi kan YouTube chaanaalee keessan hojii keessan ibsitu hojjettanii erga xumurtaniin booda akkamitti akka achirratti ol baafattan hin isin agarsiisaa jiru. Kanatti erga YouTube studio seentaniin booda maal gootanii customization waan jira jechuudha. Gama harka bitaarra gabbuutanii customization jettanii seentanii achi booda maaltu jira? Layout irra isin fidaa. Baanaraas akkasuma YouTube loogoo fi piroofaayil piikchariin iddoo itti ol baaftan wal dhaabbatee jira jechuudha. Achuma keessaan hundaa ol baafachuu dirqama ta'a. Maaliif kan YouTube chaanaalee keessa wantoota ittiin beeksistan keessaa isaan gurguddaan asii amma customization layoutiin kana brandingii jira. Brandingii irratti iddoon itti piroofaayil piikcharii itti jijjiirtu asii jechuudha. Piroofaayiliin change waan jettutu jira. Yoo duraan qabaatte yookiin taan seetaap or upload jedha yoo hin qabaanne. Saniifuu an amma jijjiiruun barbaadeen ta'e cheenjiin jedhan. Change erga ittiin booda kallattumaan eessa si geessa? Iddootti edit suuraa godhattee piroofaayilii ka'ee hidhatte haatti irra si geessa. Amma fakkeenyaaf diskitooppii irraa hin qabaa. Diskitooppii irra iddoo suurichi jiru barbaaddee suuraa istaandardii isaa eeggatee fi kan maqaa YouTube chaanaalee keessaniitiin hojjetame bareedaa kan ta'e akkanatti ni jira. Akkanatti dhufaa jechuudha. Ergasii maal gootanii minimaayiziis godhuu dandeessanii maaksimaayizis godhuu dandeessanii kana akkanatti guutuu ta'uu qaba garuu. Kanaafuu dan jettanii dan erga jettaniin booda maal gootanii paablish jettaniin jechuu gama harka mirgaarra dhuftanii paablish oggaa gootaniin booda kallattumaan aplood godhee isinii xumura. Piroofaayil piikchariin YouTube chaanaalee keessanii jijjiirame jechuudha. Akkanatti hanga inni dhumu eeggachuun dirqama ta'a. Erga dhumeen booda change paablish dhumee jira. Kana har'aaf bannoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan turaa yeroo gaarii.